Anaaf eenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee. Anaaf eenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee. Ati naan gateenumaa lubbuu koo si malee hin qabu wabii lubbuu koo. Abdii biraan qabu biyya lafarratti ati nan gaatini ummaa lubbuu kooti. Nama tuffatama ati olli kaasta kan eebbate hundaa lubbuu keessa baasta. Anaaf eenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee. Anaaf eenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee. Ati naan gateenumaa lubbuu koo si malee hin qabu wabii lubbuu koo. Fayyisaa namootaa hundi si abdata maaltu siin qixxaata hundumaa ni caalta. Warra kufaanis kufatiin kaasta homaa hin eebbannu Waaqayyoo nuuf jirta. Anaaf eenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee. Anaaf eenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee. Ati naan gateenumaa lubbuu koo si malee hin qabu wabii lubbuu koo. Yoonoo si waammanne Gooftaa si abdanne hundoo ni arganna wanta nuti dhabne. Nuti homaa hin qabnu si malee yaa Gooftaa. Kanaaf namni hundi si qofa abdata. Anaaf eenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee.
Anaafeenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee ati naan gatii numaa lubbuu koo si malee hin qabu wabii lubbuu koo. Wanti hunduu gooftaa si qofaan raawwata kan tasgabbii dhabee maqaa keen boqota kanaaf namni hundi maqaa kee jajata wanno goote hunda galatoomi gooftaa. Anaafeenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee anaafeenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee ati naan gatii numaa lubbuu koo si malee hin qabu wabii lubbuu koo si malee hin qabu wabii lubbuu koo. Anaafeenyu abdiin koo Waaqayyoodha malee ati naan gatii numaa lubbuu koo si malee hin qabu wabii lubbuu